السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجرتني هردفتك يا لانتنا برمس جتشلا غافي يدنك سنغافتا ترتن أكسما يرو جتشلا يوتيوبا إلالو فيديو كلنا هنقابو جتني فيديو كي كلنا هنقابو جتني يرو هدو نغافتا ترتني كناف جتشلا فيديو جتشلا يرو يوتيوبر رتلالتن أكسما يرو فيديو يوتيوبر اللي قبو فتشو بربادن akkamitti qulqullina olaanaan jechaadha haga barbaadaniin akkaataa itti gabbifachuu dandeettanii fi akkasuma qulqullinaadhaan viidiyoo kamuu haa ta'uuti akka itti ilaaltan isin agarsiisa. Kanaaf ani sultiidha chaanaalii kee sultuu ab chaanaal warroonni maatiis kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib laayik sheer godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Kanaaf gara barumsa keenyaatti imalla. Egaa duraan dursitanii yuutuuba keessan seentoo jechaadha. Erga YouTube keessatti fakkeenyaaf mi'a nama maqama channel kiyyaatti barreessu jechaadha. Sultube app itti barreessaa jechaadha maqaa channel kootiiti. Erga Sultube app itti barreessanii qaxxitama channel kiyya irra isin geessaa warroonni jechaadha barumsa adda addaa barachuu barbaadan channel kiyya kana jala seentanii barachuu dandeettanii. Ergasii amma viidiyoo akkaataa itti qulqullina olaanaa qabu jechaadha. Yeroo viidiyoo ilaaltan jechaadha qulqullina olaanaadhaan akkaataa haga barbaadanii akkaataa itti ilaaluu dandeettan isin mul'isa jechaadha. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko irratti cuqaasa isin mul'isa jechaadha. Viidiyoo kanarratti amma yeroo cuqaasee jiru jechaadha. Amma qulqullinni isaa hedduu gabbu'aadha kun akkuma argaa jirtan kana jechaadha. Hedduu namatti mul'atu qulqullinni isaa hedduu jechaadha olaanaa miti jechaadha. Kanaaf yeroo neetworkiin keessan gahaan ta'anii jechaadha ufumaan jechaadha kwaalitii isaa gabbuusuu danda'a jechaadha. Gabbuusee isin agarsiisuu danda'a. Kanaaf ammootu akka connection keessaniitiin illee wal madaala akkasuma ammootu isinillee filattanii jechaadha qulqullina olaanaa irra kaa'achuu dandeettanii. Amma yeroo tokko settingii bilbila keessanii gubbaan tuqxu ergasii quality ka jedhu kana tuqxanii jechaadha. Ergasii macarrashaa irratti advanced ka jedhu kana tuqxanii wettan 144p 360p 720p 1180p dha. 1180 kana jechaadha olaanaan jechaadha 720 illee qulqullina olaanaa qaba. Kana anamaaf 720p filadhe jechaadha. Isin akkanatti filachuu dandeettan jechaadha. Namoonni tokko akkanumaan jechaadha viidiyoo kan kee qulqullina qabu qulqullina godhii waraabii akkaataa itti nama wanna itti jedhu jedha. Kanaaf sun neetworkii akka ati naannoo ati jirtuuti itti hundaa'aa jechaadha. Kanaaf neetworkiin kan kee ol kaa'aa ta'e kun amma akka itti qulqulleessaa jiru argarta. Yoo barbaadde akkanatti irra deeffattanii ilaaluu dandeettanii hordoftoota keessaniin jedha. Kanaaf akkasuma chaanaala koo jalatti illee jechaadha barnoota hedduu barsiisee jira jechaadha. Akka gaafii yeroo hedduu keessan nu gaafata turtan deebii isiniif taa'ee ni abdadha. Kanaaf kunoo akkuma argaartanii hordoftoota kiyyaa kunoo amma 720p irra deebisee qulqullina olaanuu mul'isu jira. Egaa akkasuma kunoo namni viidiyoo kiyya kana namni channel kiyya kana subscribe hin godhin please subscribe godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Subscribe like share godhaa comment illee godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Namni yaada qabdan commentii naaf kaa'aa. Kun akkuma argaa jirtan viidiyoo hedduu asin duras barsiisee jira. Kanneen keessa jechaadha seentanii ilaaluu dandeettu. As keessa seentanii ilaaltanii irraa barachuu dandeettan jechaadha. Egaa barumsi kiyya kaardhaan kana fakkaataa jechaadha. Namni viidiyoon kun isin tole jedhe subscribe like share godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasuma namni yaada qabdan commentii naaf kaa'aa hanga barumsa itti aanu walitti deebinutti nagaan tura.